dargamaatti fuudhan desaanis. Galatoomii odeeffannoowwan ispoortii biyya keessarraa eegaluu Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa yeroo jijjiirraa taphattootaa kan jalqabaa fi walakkeessa taphaa yoom akka ta'e yoom akka banamuu fi cufamu ifoomseeti kan inni jiru. Kilaboonni Pirimeer Liigii Itoophiyaa taphattoota kilaba isaanii keessatti argaman waliin waliigaltee dheeressuuf afaaniin kan waliigalaa turan akkasumas immoo jijjiirraa taphattootaa raawwachuuf foddaan jijjiirraa taphattootaa osoo hin banamin waliigaltee dursaa raawwachaadha kan isaan turani. Kun kanumaan osoo jiru qaama olaanaa kubbaa miilaa Itoophiyaa kan ta'e Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa taphattoonni kilaba haaraa mallatteessifatanii taphachiifachuu fi kan danda'an bara dorgommii 2014 jechuudha. Adoolessa tokko bara 2013 hanga fulbaana 19 bara 2014 kan jechuun qaamni dabalatee guyyoota 84 keessatti akka ta'e beeksiseeti kan inni jiru. Jijjiirraa taphattootaa inni lammaffaa yookiin immoo walakkeessa taphaa gurraandhala 28 bara 2014 hanga bitootessa 28 2014 ji'a tokko keessatti akka ta'edha kan inni beeksisee jiru. Yeroo foddaa jijjiirraa taphattootaa kan keessattis taphattoota biyya keessaan alatti taphattoota biyyoota alaallee mallatteessifachuu akka danda'udha Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa beeksisee kan inni jiru. Odeeffannoo birootiin taphattoonni garee biyyaalessaa Itoophiyaa umurii 17 gadi Israa'el waliin tapha michoomaa taasisuuf gara sitti imalaniiti kan isaan jirani. Waliigaltee Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa fi Israa'el taasisaniin taphattoonni biyyoota lameenii kanneen umurii 17 gadi ga'umsa isaanii ilaaluuf tapha michoomaa waliin taasisuuf walii galaniiti kan isaan jiranii. Kanaan wal qabate gareen biyyaalessaa Itoophiyaa gara sitti imaleeti kan inni jiru. Gareewwan kunneen lamaan guyyaa barisaa 12 irraa eegaluudhaan tapha isaanii kan geggeessan yoo ta'u, gama Itoophiyaan taphattoonni miidhaman kan hin jirree fi ga'umsa gaarii irratti argamu isaanii sooker Itoophiyaa wabeeffanne. Odeeffannoo ispoortii biyya alaatiin taphoonni waancaa Awuroopaatti fufuun geggeeffamaniiti kan isaan jiranii. Guyyaa kaleessa ramaddii baa fi caa keessaa taphoota gosa garaagaraa afuridha kan geggeeffame. Raashiyaa fi Deenmaark gidduutti kan geggeeffame. Olaantummaa Deenmaark galchii 4-1 goolabameeti kan inni jiru jechuudha. Deenmaark tapha sadaffaa ishee kanaan injifatteeti kan isheen jirtu. Haa ta'u malee tapha kana injifachuu wal qabate Beeljiyeemitti aanuudhaan garaagarummaa galchiitiin Fiinlaandii fi Raashiyaa caaluudhaan sadarkaa lammaffaan xumuruun ramaddii ishee keessaa gara marsaatti aanutti ce'uu ishee mirkaneeffatteeti kan isheen jirtu. Fiinlaandii fi Beeljiyeem gidduutti taphni geggeeffame. Olaantummaa Beeljiyeem galchii 2-2 goolabame. Beeljiyeemiif Raadiskii taphataa jedhamudha. Daqiiqaa 74 irratti galchii jalqabaa kan lakkoofsise Roomeeloo Lukaakuun kubbaa Keevin Dibiruun mijeessee kenneefin galchii lammaffaa lakkoofsiseeti kan jiru jechuudha. Keevin Dibiruun taphataa cimaa tapha kanaa ta'uun illee badhaafameeti kan inni jiru. Beeljiyeem taphoota ramaddii sadaniyyuu milkaa'uudhaan qabxii 9 ramaddii baadursaa gara aanutti darbiteetti kan jirtu. Ramaddii caa keessaa Maqedooniyaa kaabaa fi Niizerlaand gidduutti morkiin taasifame. Injifannoo Niizerlaand galchii 3-2 kan inni goolabame. Memphis Depay fi Georginio Wijnaldum immoo galchii Niizerlaandiif lakkoofsisaniiti kan isaan jiran jechuudha. Yuukireenii fi Awustiriyaa gidduutti taphni geggeeffame. Olaantummaa Awustiriyaa galchii 1-2 yoo goolabamu. Ramaddii caa kana keessa Niizerlaand taphoota ramaddii 3 injifachuun qabxii 9 tokkoffaa ta'uun ramaddii isheerraa dabarteeti kan jirtu. Awustiriyaan immoo taphoota 2 injifattee tapha 1 injifatamuun qabxii 6 walitti qabachuudhaan ramaddii caa kana keessa darbuu ishee mirkaneeffatteeti kan isheen jirtu. Koppaa Ameerikaatiin taphni Yuuraagaa fi Chiilii gidduutti geggeeffame galchii 1 wal qixaanidha kan goolabame. Arjentiinaan immoo Paaraagwaay galchii 1-2 injifattee. Odeeffannoo ispoortii kanuma.